Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa. Kun qophii addaa guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaan waa'ee ispoortii irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Nutis istuudiyoo keenyaa bahuudhaan dirree kubbaa miilaa magaalaa Naayiroobii keessatti argamuudhaan garee kubbaa miilaa Firiideemii fi akkasumas garee kubbaa miilaa Oromiyaa gidduutti tapha gaggeeffamu akkasumas yaada hordoftootaa fi yaada taphattootaa isin biraan gahuudhaaf achitti argamnee jira. Sagantaa kana qopheessee kan isin biraan gahu ana Ayyaantu Taayyee fi ogeessi kaameraa keenyaa Baayisaa Turaa na waliin jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Ayyee baga deebinee wal argine baay'ee gammanna isin arguu keenyaa fi baay'ee gammannee tapha darbee argine sana akkuma gaaf sana jedhee dhugaadhumatti baay'ee itti gammanne professionally taphattanii kan isa agarsiisu immoo maayini goolii tokko wal mootani. Isaan sun immoo akka malee taphatanii isaan mo'amanis baay'eessa taphatanii. Innaa isaanis congratulate gochuun nurra jira. Gara fuulduraatti immoo waan kana cimsitanii akka taphattan barbaanna. Koree qabdu akkan dhagayetti. Koreen jirti miti. Koree sana faanas haasa'uu barbaanna. Hara dhugaatti nuti walgahii seenee malee taphni jira seenee iyyaanne dhugaadhumatti. Walgahii warra koree faana koree qajeelchituu faana haasofna jedheetu dhufne garuu immoo taphni eega jiraatee bayeessa inni ilaalla.
baay'eetti gammanna. Karaa kiyyaan ani kan yaadu tokko waanii kana tiimota lamaan kana cimsinee gara fuulduraatti tiimii lamaan sana keessaa immoo cuunfinee tiimii tokko baasuu barbaadna. Tiimii cimaa. Tiimii cimaan sun yoo ba'e Keeniyaanota faanas akka taphatan goona. Tiimiin Oromoo kan biraa yoo jiraates immoo isaan faana akka taphatan goona. Kanaan orgaanaayizii gochuu hin danda'amu. Isa goona. Wanti tokko immoo kan impoortaantii ta'e maa inni sappoortii isinii kennamu kun sustainability ta'utu irra jira. One time sappoortii ta'e kaafuu barbaadu. Kanaaf ani maaliin sajjeestii godhaa koreen waan qajeelchitu WhatsApp groupii haa dhaaban. Isinis membarii taatu ijoolleen immoo Ameerikaa, Kanaadaa, Awustreeliyaa isin faana taphachaa turanii achi deeman kan jiranis achi keessatti gashaati horii akka nu gargaaran akka goonu kana irratti hojjechuu qabna. Bal'isuu qabna jecha. Asuma irratti hambisuun nurra hin jiru. Naayiroobii keessatti kan Keeniyaa keessatti hambisuun nurra hin jiru. Ameerikaa fi waan itti gochuun nurra jira. Ufsaanaa faana immoo quunnamtii cimaa dhaabudha. Kanaafuu isin gargaaruu danda'u. Akkas yoo goone sustainability ta'uu danda'a wanti isaa sappoortiin isinii dhufu. Sappoortii dhufu malee immoo waa tokko hojjechuu hin dandeessan. Kanaafuu jabaadhaatii hojjedhaa. Gara fuulduraatti isin bukkee dhaabannaa, yaadaan isin bukkee dhaabannaa, waan qabnuunis immoo isin bukkee dhaabannaa, waliin hojjennaa, kan hojjechuun barbaadaa obbolaa qottanii isin dabarsa. Amma ta'etti immoo si wajjin dhaabachuudhaaf akka Dr. jedhetti waadaa gallaa isin jajjabaadhaa. Akkuma jedhametti immoo amma jiran keessaa at least nama 11-12 kan ta'u nama cimaa kan ta'e baasnee giruubii goone karaa faayinaansiis warra biyya bakkee jiran wajjiniin taanee akka waliin hojjennu abdiin qaba. Jajjabaadhaa, baay'ee nu gammachiistaniittu. Waa xiqqoo jechuun barbaada. Isin arguu baay'ee gammadeera. Wal arguu waan guddaadha. Ciccimoo keessan yeroo darbee hojjechaa waattanii shashaakaltaniirtu fakkaata. Very good. Egaa achirratti waan hin dabalu baay'ee hin qabu. Qabxii baay'ee barbaachisu fayyadu Dr. Asfaw Injiinar Mallaseen kaasaniiru. Inni jalqabaa ispoortiin hunduma keenyaaf gaariidha. Namni amma danda'utti yoo socho'ee futbooliis haa ta'uu, tapha biraas haa ta'uu, wookiillee haa ta'uu gaariidha. Akka tiimitti dhaabbachuun immoo sarrayyuu waan guddaadha. Isin tiimiidha. Tiimii garee waliin taatanii yeroo danda'ametti futboolii taphattanidha. Kun tokkummaadhaafis faayidaa guddaadha. Fayyummaa irra darbee jireenya namaa fayyummaa keenyarra darbee kun tokkummaa keessaniifis tokkummaa uummata keenyaafis baay'ee gaariidha. Akkuma Dr. Asfaw jedhanitti tokkummaa sana jabeessitanii haalatti immoo dabalataan namoonni adda addaa isin bira dhaabbatan yoo gootan garee keessaan namoota qindeessan namoota dura bu'oo filattanii WhatsAppis haa ta'uu social media biraadhaan namoonni adda addaa dhaabbileen adda addaa akka deeggarsa godhaniif haala mijeessuun gaariidha. Nus isin wajjin dhaabbannaa isin deeggarra amma dandeenyutti dhufnees qaamaanis dhufnees ni ilaallaa isin jajjabeessina. Kanaaf social meediyaan immoo yookiis WhatsApp groupii wayii qabaachuun sanaaf gaariidha. Sana qindeessuudhaaf deeggarsa barbaachisus mijeessuudhaaf gaariidha. Gama sanaan kan barbaachisu isin bakka bu'aa koree wayii dhaabbadhaati. Koreen sun kan gorsa isiniif kennu nu wajjinis namoota iddoo biraa jijjiiranii wajjinis quunnamtii kan godhan akka chaanaaliitti gidduu bu'anii kan hojjechuu danda'an yoo mari'attanii nama bakka buufattan sun borillee cimtanii dhaabbachuu keessaniif communicationii garee biraa wajjin gochuufis yoo madormiin illee jiraate dursanii dura bu'anii waan kana mari'atanii mijeessanii nama isin dura bu'u mari'adhaati of keessaa filadhaa. Kana achi waan baay'ee waan jennu qabnu waan gaarii hawwinaa akka jabaattanii sochootan dhaabbilee yookiis
garee magaalaa kana keessa jiran sila namni tokko nutti himaa ture daawwiti natti fakkaata. Kanumti Oromooyyuu garee 10 meeqaati jedhee nutti himaa ture. Wal argitanii yeroo adda addaatti akkasuma sanbatarra guyyaa tokko waggaa keessaa guyyaa tokko yookiis guyyaa lama yoo wal argitanii waliin taphattan tokkummaa jabeessa isiniifis gaariidhaan nullee yoo dhufnee daawwanne baay'ee nutti tola. Kanaaf jabaadhaa waan gaarii isin hawwinaa haala gaariirra jirtu baay'ee gammanneerraa ulfaadhaa asumarratti dhaabu. Amma daqiiqaatu nutti ga'e jechaa waan jiraniifi gabaabaadhumatti tapha keenya seena. Ayyee hordoftoota keenya keessummoonni keenya haasaa nu godhanii jiru. Amma taphni eegaluuf deemaa jira. Egaa taphni eegaluuf deemaa nutillee tapha haayilaaytii isaa sin agarsiisa. Yaada hordoftootaa fi akkasumallee yaada taphattootaa argannetti isin dhageessifna faana tura. Hey,
Oh my God.
Así cuma ni biru gua. Betul, memegar moneta. Oh, betul. Egaan hordoftoota keenya taphni akkuma itti fufetti jira. Ammas hordoftoota yookiin daawwattoota jiran keessaatii fuunee yaada akka isaan sirrii laatan goona. Ammallee turtiin keessan faanaa ta'u. Gari nama kampus ada jalan kan tahunnya adalah mana segurai dari dia karena kita jualan kita dominan tifani gari gara-gara jajjabinan gari taballi umudani afosha gara-gara li umudani jajjabinni biyya tokkummaa baay'ee cimee yeroo itti jabaachaa jirudha. Maaliif yeroo tokkummaa itti daran barbaachisu sababii fi amma ijoolleen keenya tokkummaan isaanii baay'ee namatti tola. Gareen kubbaa immoo baay'inaan amma kanatti tokko walitti dhufeenyaan garee lammiilee guddaan lama jira. Isaan keessaa Guduraayii kan jedhamaniif Kaariyaagoo kan jedhaman walitti dhufeenyaan tiimii taphaa uumanii dorgommiin hin gaggeeffamu kompetiishinii inni jedhamu jechuudha. Amma immoo kan nama dhibu yeroo darbee geebii jedhama taphii geebaa ta'edha. Lammiilee biyya kanaa wajjin lammiilee Keeniyaa kanaa wajjin guddatanii keessaa funaanuudhaan namoota ijootaan keessaa fuudhuudhaan akka namoonni keenya yaada nuuf kennanitti karaa sanatti guddisuudhaan walitti bu'iinsa isaanii wajjin gara isaanii wajjin walitti kompetiishinii uumuu beekamtii argachuu biyya kana keessatti jechuudha. Tokkummaan keenya ammas akka cimee deemuudhaaf hawwiin keenya inni guddaan dhamaatiin gochaa jiru ammas kanaaf gochaa jiru bareedaadha carraanaa daattaniif immoo gadi isin jedhama. Ayyee nagaan siniif haa ta'u ani maqaan koo Guddattuun jedhama. Kanan deeggaruu taphattoota Kaariyaagoorii. Deeggaruu jechuun baay'ee taphichi baay'ee namatti tola. Mo'uunis waanuma jiru garuu waan namatti tolu baay'ee taphii cimaa jira. Galatoomaa. Ayyee galatoomee. Faadee dhumarratti garee kubbaa miilaa lamaan kanaaf dhaamsa akkamii qabda? Dhaamsa nani qabu taphii keessan akkasumatti itti fufuu jabaadha. Baay'ee namatti tola. Mo'amuun akka booddeetti isin hin deebisne jabaattanii cimtanii akka itti fuftanii isin hin jedhaa guddaa galatoomaa. Galatoomee garee kubbaa miilaa keessaa taphattuu fi akkasumas immoo kaayyoon taphii kanarraa asirratti gaggeeffamee fi maal akka ta'ee fi gareen kun lamaan immoo gara fuulduraatti maal gochuu akka qabanii gabaabaadhumatti daawwattoota keenyaaf maqaan koo Qixxeessaadha. Gareen irraa taphattu Firiidam Sookkaadha. Kaayyoon tapha kanaa fireendiiliidha, obbolummaadha. Fuulduraatti immoo akkasuma dargaggoonni walitti qindaa'anii Naayiroobii keessa warri jiranii walitti qindaa'anii tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetamu kanaaf. Galatoomii dhumarratti dargaggootaa fi dhaamsa akkamii qabda dargaggoota garee kana keessa hin jirree fi faayidaa kubbaa miilaas namoota hin beekneef dhumarratti dhaamsa akkamii qabda? Dhaamsi qabu kubbaan miilaa jaalala. Namoota adda addaa walitti fida. Oromoos ta'uu karaa adda addaa namoota adda addaa walitti fida. Kanaaf dargaggoonni jiranii ispoortii irratti akka hirmaatan Naayiroobii keessa warri jiranii akka hirmaatanii kana dhaamsi qabu. Uummata Oromoo naannoo adda addaa jiran keessatti ispoortiin kun jabaatee iddoo adda addaa warra jiran walitti dhufeenyi tokkummaan keenya akka jabaatu
hin godha. Maaliif kilaboota adda addaa Oromoo adda addaa jira waan ta'eef walitti dhufanii nus jabaannee walitti finnee tokkummaan keenya jabaachuu danda'an jedha. Kilabiin kun kilabii tokko kilabii garaagaraa miti jechaadha. Waliin taphachaa turre bakkuma tokkotti yeroo dorgommiin garaagaraa jirullee tokko taanee tokkummaadhaan taphataa turre malee garaagaraa hin turre garuu walirraa fageenyaaf jennee warra as naannoo kana jiraatanii fi waan naannoo Paangaanii Islii fi Hariyaakoo kana jiraatanii fi warri inni waliin taphachaa turre immoo warra Guduraayi yeroo nama biraa wajjin taphannu tokko taana yeroo garuu waliin taphachuu feenutti tapha yoo feene jechaadha wal ilaalumaaf wal dorgomaa jirra malee wal mo'uuf miti. Kanaafuu kaayyoon keenya tokkummaadha cimnee waliin dalaguudha. Akka addaan facaaneef yoo rakkoon tokko jiraate akka wal dhageenyuuf kanaaf jennee gabaabaadhumatti. Yaa kan nuti walitti dhufneef iyyuu bareeda caalaa kubbaadhaaf biti. Jireenyuma hawaasummaa kanaa akkaataa ittiin cimsinuudhaaf jenneeti. Yeroo hedduu ispoortiin jaalala, ispoortiin kabaja, ispoortiin beekaa waa hunda waan of keessaa qabuuf sababii sanaatiif kan nuti karaa kubbaa miilaallee walitti dhufaa jiru. Kanaan durallee yaadate yoo ta'e asirratti Oromoonni biyya kana keessa jiran hundi walitti dhufanii taphatanii turan. Garrii, Gabra, Ormaa, Booranaa, warra Oromiyaa keessa jiranii fi warroonni biyya kana keessa jiran faffaca'anii jiran illee hundi keenya walitti dhufnee tokkummaadhaan dirree kana irratti torban tokko oliif asirratti wal dorgomaa turre. Yeroo sanas waancaa kan nyaate warra Garrii ture. Tokkummaan keenya har'a miti gara fuulduraatti illee itti fufu. Mutataaraan jedhanii. Waajjii kamii balleessii jiran? Taphi kun tapha obbolummaati baay'ee namatti tola. Dhuguma taanaan tapha baay'ee gaarii agarsiisaa jiru. Akka inni gurraan dhaggeeffadhutti baay'ee taphatu tapha jaalalaati. Ispoortiin immoo dargaggootaa fi baay'ee barbaachisaa baay'ee kubbaa gaarii tapha gaarii agarsiisaa jiru. Baay'ee tapha obbolummaa taphachaa jiru. Baay'ee tapha gaarii namatti toludha. Baay'ee galatoomii dhumarratti dargaggoota araada garaagaraatiin qabamanii jiranii fi dhaamsa akkamii qabda dhumarratti? Araada garaagaraatiin qabamanii kan jiranii fi akka dhufanii ispoortii kanatti yookaan kubbaa tapha kanatti dabalamanii fi akka isaan jajjabaatan araada kamirraa of qusatanii akka gara ispoortiitti dabalamanii isaan jajjabeessa. Garee lachuu garee jajjaboodha. Lamaan isaanii qabamichummaa taphachaa jiru. Gareen tiimii Oromiyaas gareen Firiideemis garee Banaadanii tapha maatii. Baay'ee wanti hundee jaalladha. Surra! Gammeen raabichaa deemtaa suurri galuutii. Kamtu diimaa nama jara kana keessa? Kamtu diimaa nama jara kana keessa? Si balee hoo? Baay'ee gurraachi badde. Ati immoo nu noraani. Yaa? Mee laale mee kana fa'a? Gurraachi! Bilaaki! Kunis gurraacha? Bilaak! Lata! Kun faan gurraacha. Egaan daawwattoota Orni Miidiyaa qophiin irra kubbaa miilaa irratti xiyyeeffannee isin qeessine kana fakkaata. Saganticha qopheessee kan isin waliin ture ana Ayyaantu Taayyee fi ogeessi kaameraa keenya Baayisaa Turaa na waliin ture. Aga sagantaa biraan walitti deebinutti torban gaarii.